Ani isa yoomiti. Ammee ammoo yoomittan obsaa. Amma yoomiti. Warri kaan obsa fixatu. Ani ammoo yoomitti obsume. Maal taate? Maal taate? Maal taate jechuun kee gaariidha. Garuu beekta waa hunda isaa. Yeroo namni na reebu nan obsa. Kaballaa kee nan obsa. Kaballaa ormaa nan obsa. Kaballaa diinaa nan obsa. Rakkina nan obsa. Waan hundaa biyya kanaa nan obsa. Amma yeroo hin dhaladhe biyyiin booy yeroo dhalatu. Ani yeroo hin dhaladhe. Obseen etuu hin booyin. Calliseen dhaladhe. Yeroo sana obsaa'u naan jenne iyyoom naan jedhan amma immoo gaa waan ta'in obsuu dadhabee jira. Oolaa bitee innaan dhaluu didi. Indaaqqoo bitee innaan hanqaaquu didi. Kormaatti itti fokkiste ta'ee fokkistuu indaaqqootti ta'ee yaabee naan qaachisuu didi. Amma maal gochuun didi? Maal gochuun danda'ama? Ati hin dhageenye booyi? Maaliin dhagaa? Hin dhageenyeeti? Maalooyi? Wanta hin dhageenye? Waa'ee koomu? Waa tokko hin dhageenyiyyuu. Hin shakkine amma? Maalin shakkaa? Akkas jechuun ati jechuudha. Sammuun kee amma sammuu indaaqqootti hin jiru. Maanni sammuun silaa moo yaabee amma indaaqqoo gaa sammuun waan ammanaadha. Indaaqquun barana hin cimte? Hin cimte? Indaaqquun barana? Hin cimte hundi. Waan haaraa dhufe moo? Akka nan qaaqneef karoora maatiitti fayyadamuu jalqabde. Indaaqqoon moo? Luuphii fayyadamuu jalqabde. Kanaaf hin qaattu ishee? Nan qaaqtu akkamitti hin qaaqtire beekti bakka qaala'insi jireenya biyyichaas barteetti. Kanaafiyyuu eessa akkasiin ooltu beektamu maatii mana keessaa waan haasa'an dhaggeeffachuu jalqabde. Bakkee keessa gaafa deemtu yaada wal jijjiiruu jalqabde. Karoora maatiitti fayyadamuu jalqabde. Karoora maatiitti fayyadamte indaaqqoon gaa luuphii fayyadamte. Anaan kana dhibaa tol buukiin koo moomee imma seene immoo kormaadha maaliif hin dhalu buukiin koo.